Hello family, welcome to my channel. In this video we are going to learn ይህ ቪዲዮ ለአማርኛና አፋን ኦሮሞ ተናጋሪዎች በጣም ስለሚጠቅም አንድ ሰው ከዜሮ ጀምሮ እንዴት በ30 ቀናት ውስጥ እንግሊዘኛን ማንበብ፣ ማንገር፣ መስማትና መጻፍ እንደሚችል። Hello family, welcome to my channel. In this video we are going to learn how to learn English in 30 days. Especially videoon kun namoota afaan Amaariffaa dubbatanuu fi namoota afaan Oromoo dubbatan akkamitti zeeroo irraa kaanee guyyaa 30 keessatti afaan Ingiliffaa barachuu dandeenya. ይህ ቪዲዮ ለአማርኛና አፋን ኦሮሞ ተናጋሪዎች በጣም ስለሚጠቅም አንድ ሰው ከዜሮ ጀምሮ እንዴት በ30 ቀናት ውስጥ እንግሊዘኛን ማንበብ፣ ማናገር፣ መስማትና መጻፍ እንደሚችል ስለማሳያችሁ ቪዲዮውን በሰብስክራይብ ጀምሮ እንዲሁም ኮሜንት ላይ ያልገባችሁን ነገር ጠይቁኝ። ከዛም ደግሞ ቪዲዮ ደስ ካላችሁ ላይክ ያርጉ ይላሉ። ቪዲዮ ከና አፋን ኦሮሞ አፋን አማሪፋ ወሬ ዱበተኑ yeroo gabaabaa keessatti afaan Ingiliffaa guyyaa 30 caala keessatti tooftaa isin ittiin barattan sana isinitti agarsiisaa isin fayyada waan ta'eef viidiyoo kana mana kanaaf haaraa yoo taatanii subscribe kan jettu kana godhaa. Itti aanaatii viidiyicha irratti gaaffii qabdan yaada qabdan koomentii keessatti gaafadhaa. Egaa viidiyoon kun keessattuu namoota afaan Oromoo barreessuu danda'an, dubbisuu danda'an yookaan hojii mootummaa haa ta'u yookaan dandeettii afaan Ingiliffaa isaanii fooyyeffachuu barbaadan kan afaan Amaariffaa dubbatan afaan Amaariffaas barreessuu yookaan immoo afaanuma tokko kan maazartaangi kan jedhamu tokko kan baratan jechuudha. ትከታተሉ እየጠየኳችሁ በዚሁ ወደ ቪዲዮ ገባለው ማለት ነው። እና ቪዲዮ ግራመር ፓርት እና ቮካብለሪ ላይ ስለሚያተኩር ይሄንን መተግበርና ይሄንን ደግሞ በትምህርት ዙሪያ ውስጥ የገባቸው የተማራችሁ የተመረጡ ይሆናል። ይሄ ማለት ሌላም አይመለከትም ማለት አይደለም። አፋን ኦሮሞ ተጋፋን ዱፉ ነሞት አፋን ኦሮሞ በረተኒ ጅረም ካኒ ሴሮታ አፋኒ ዮካን ሞ ግራመሪ አፋኒ ከን አፋን ሰና ቤሆሩ አፋን አማሪፋ ዮካን አፋን ኦሮሞ ከትቱ ቤከኒ አፋን እንግሊፋ ከሰቲ ሞ ኢሳረክሰና ባኤ ረጫላት ፈየዱ ደንዳ ከለየቹን ወረካኒ ፈየዱ ጀቹ ሚቲ ጀቹና እንግሊፋ ኤሳጀል ቀብዱ ዮካን ሞ partileen afaanii keessaa iskiilota afran jiran keessaa tokko speaking dubbachuudha. Inni lammaffaan reading dubbisuudha jechuudha. Tokkoffaan maanni maal jennee kaane speaking, reading dubbisuudha, listening waan namoonni jedhamoo dhaga'uu danda'u waan immoo dhaggeeffachuudha. And the fourth one is what? The fourth one is special writing barreessuu danda'u jechuudha. Yeroo tokko tokko namoonni kaan hayyoonni kaan immoo saayintistoota tokko tokko kan jedhan jiru dandeettiin afaan shan jedhu maalitti dabalu vocabulary dabalu jechuudha. Vocabulary yoo daballe immoo jedhu warri kaan grammar duuka jira waan ta'eef irra caalaan nama keenya amma tokkoffaa rakkina vocabulary kan bira jiru lammaffaarratti immoo grammar dha jechuudha. Viidiyoon kun immoo isaan kan nutti agarsiisa irraa tuttuqa waan ta'eef viidiyoon biraa hojjedhe isirrattis deebitanii ilaaluu dandeessu. Kanaan alatti immoo websaayitoota yookaan immoo yaadota namoota bakka isin irraa dubbistanuu fi kitaabota garaagaraa liinkii isaa immoo description irra isiniin kaa'aa achirraa ilaalachuu dandeessu jechuudha. Eessarraa jalqabna Ingiliffa kana jechuudha. Namoonni afaan Amaariffaa agatee yaaluu dandeenyu, Amaariffaa irratti yaaluu dandeenyu, afaan Ingiliffaa eessarraa yoo jalqabne gaarii ta'a isa jedhu asirratti ilaallaa jechuudha. Ingiliffaa erga namni jalqaba irratti maanni dubbachuu danda'udha jechuudha. Waan tokko dubbachuuf ammoo eessarraa beekuu qabna yookaan hawaasni naannoo nu bira jiraachuu qaba jechuudha. Yookaan ammoo mana barumsaa gallee barachuu qabna jechuudha. Nummoo yuunivarsiitii gallee hojjetaa mootummaa fa'aa taanee dhaabbata dhuunfaa keessa hojjetaa garuu afaan Amaariffaa akka afaan Amaariffaatti ወይ ደግሞ እንደ ኦሮምኛ እንግሊዘኛን አቀላጥፎ መናገር ሰዎች የሚሉትን መስማት እንዲሁም መጻፍ መናገር ላይ ትንሽ ወደኋላ ስለምንል ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ብዬ ስለማምን ነው የሰራሁላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እንግሊዘኛን እንደዚህ አይነት ስታተስ ላይ ካላችሁ አማርኛ እንግሊዘኛን ከየት መጀመር እንደሚችል አሳያችኋለሁ። ሲምፕሊ ከየት ነው የምንጀምረው? ለምሳሌ
ሰዎች አንድ ነገር መናገር ወይም መስማት የሚችሉት ያን ነገር ፍቹን እንደ ምንነቱን ማንነቱን ሲገባቸው ያን ሲያውቁ ብቻ ነው ማለት ነው። namni tokko afaan tokko yeroo dhaga'u yookaan yeroo dubbachuu jedhu yookaan barreessuu jedhu waan beeku sana nama sana yookaan wanta jedhamu sana beekuu qabu jechuudha. Sana alatti hin ulfaata gimmitiidhaan yookaan immoo yaadaan qofa dubbachuun hin danda'amu jechuudha. ለዚህም ምንድነው የምታደርጉት? መጀመሪያ ላይ እቺ ቮካብለሪ የምትባለው ነገር በጣም ቁልፍ ናት። በጣም ማለት ነው። ይሄ ያለማንም እገዛ ያለምንም እገዛ ያለምንም ያው የአማርኛ እንግሊዝኛ ተናጋሪዎች ወይ መምህራንን ሳያስፈልጉ ራሳችሁን ብቻ በራሳችሁ አግዛችሁ ይሄንን 30 ባልሞሉት ወራት ውስጥ ማንበብ መጻፍ እንዲሁም ሌሎችን መጀመር እንደምትችሉ ስላመንኩበት ብዙም ተመክሮም ስላየው ለተማሪዎችን ላይም ሪሰርችም ስላደረኩኝ ይሄ ይጠቅማችኋል ብዬ ሰራው ነው። ሶ ቮካብለሪ means what? It's simply ቮካብለሪ ማለት ፍቺ ነው ማለት ነው። አንድ ነገር ለምሳሌ ይሄ ሰው ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ሐሳብ ማለት ምን እንደሆነ ለምሳሌ ይሄ ፔን ምንድነው? ፔን ይሄ ነው እና ሌሎች ደግሞ እንመጣባቸዋለን ማለት ነው። አፋን በራቹፍ ከራ ገባባ ከራ ሰልጣን ተቆፋን ቮካብለሪ በይቆጥ ሂከ ጀቾታ ቤክኒ ጀናን ግራመሪንሳ ሰልጣዳ ጀቹ ቮካብለሪ ጀቹን ሂከ ጀቾታ ጀቹን መቃና ማፍ ከሳ ቀባ ናውን ሰጀኑ ከነቹዳ ቨርብ ይዘማ ከሳ ቀባ ጎቸ ካን ኢብሱ አድቨርብ አካታ ጎች ትቴ ተቆካን ኢብሱ አከሱመለ adjective jedhamu kana jechuudha. Amala wantoota kan ibsu isa kana. Inni kan biraa jechoota kanatti walitti fidnufaa jiraachuu danda'a. Warreen akka conjunction wal qabsiistota yaadaaf yaada namaaf nama wantootaaf wantoota wal qabsiisnee waa lama sadii afur iddootti yoo ibsi. Inni kun jira preposition jira jechuudha. Preposition gaalee from si jennu waan tokko gara kan akka ta'u irra jiraachuusaa kallattiin itti jiru garamitti akka deemaa jiru kan ittiin ibsinu jechuudha. isaan kana yoo beekne salphaatti beekuu dandeenya jechuudha. So simply ofirratti practice gootu waan ta'eef viidiyoo kana booda maal gootu vocabulary wantoota muraasa barattu jechuudha. Naawonii ragaatu. Vocabulary gaafa jennu maqaa wantootaa yookaan maqaa namootaa maqaa biyyootaa jechuudha. Maqaa jechuun bakka gurguddaa shanitti qoodama. Inni tokkoffaa maal jedhamee qoodama? Proper noun maqaa dhuunfaa jechuudha. Beekamaa namni maqaa nama dhuunfaa. Ajaa'ib yoo jettan jihoon, ismiis, caaltuu, boontuu, dabala. ሌላን ደግሞ ምንድነው? ይሄ ቨርብ ነው። ቨርብ ማለት ደግሞ ድርጊቶች የድርጊቶች አፈጻጸም ድርጊቶች እንዴት የሚፈጸሙት እንዴት ሊፈጸሙ ይችላሉ እንዴት ተፈጸሙት የሚለውን እሱ ማወቅ ነው። ሌላ ደግሞ አድቨርብ ስለየሞቹ አድቨርቦቹን ማለትቹ ጦሙ አካታጎችን እትተያየቹ ድርጊቱ የሆነበትን መንገድ እና ምንነትን የሚያሳይ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የአራተኛው አስፈላጊው እሱ ደግሞ አድጀክቲቭ ነው። አድጀክቲቭቹን መቃና ሞታ ጀቹ መቃና namni jiramti አመለሳ ወንቶተሳ ከለሪሳ ከኑት ኢብሱ ጀቹዳ ኮንጀክሽን ፕሪፖዚሽን እንጀኑጋ ኢትዱፍና ጀቹ ሶ አስረቲ መቃና ማድረግ በሬ መቃ ወንቶታ በራ ናውን ወጅን መቃ መንፋቲ የሰዎችን ሊሆን ይችላል የሀገራትን ሊሆን ይችላል የቦታዎችን ሊሆን ይችላል። ይሄንን ቦታ ላይ አይተን ይሄ ከእንትን ጋር የሚያያዝ ነገር አይደለም። ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ አንድ አዲስ ነገር ከፈጠረ ወይ ደግሞ ፕሮዲዩስ ካደረገ ያ ደስ የሚለውን ከካልቸሩ ወይ ደግሞ ከማዘር ታንጉ ቋንቋ እሱ ያ ነገር ማሳየም ይችላል። እሱ ችግር የለውም እና እሱ ላይ አይተን ማወቅ። ሌላ ደግሞ እንዲህ ከማን ላጥቆፋው አይደለ ስለ ስም ብለናል። ናውን ማለት ስም ምን ነው? ሌላ ደግሞ ቨርብ ነው። የድርጊቶችን ገላጭ ወይ ድርጊቶችን ነው። ድርጊቶቹን ሂማ ጎጭ አካባቢ ተከታተይች ለምሳሌ በርሲሳ አን አጃይቢ በርሲሳን ቪዲዮ ወራባ ጅራ በርሲሳን ቪዲዮ ወራባ ጅራ ወጀሌ ቪዲዮ ወችን ወደታ ጅራ ከን አገርሲሳ ጅራ ዋን ተይፊ ዋናን ጉዳዩ ከና ጎቻ ጅራ ከን ወራባ ጅራ ከን ተሱማሲኒ ቨርብ ዲለም ዲጁ ሶ ነምቶ ኩጅራና ድርቀማቱ ጅራ አክሽን ጅራ ዲጁ ሶ እጋ ቨርብ ቢጉኒጋ በከሰዲያ ወጥ ቆዳማ ዋን አማይሮ ድበኑ waan darbeeroo dubbannu fi waan fuulduraatti waan dubbannu bakka sadiitti qoodna jechuudha. Fakkeenyaaf jecha verbi go itti raawwadhaa. Went, gone, goes, going. Verbiin kun isheen kun hundi iyyuu hiikni isaa tokko
waan deemsaati. Go yoo jenne generalidha verb waan. For example, I go to school every day. I go to school every day. Yookaan immoo she goes to school every day. Ani yeroo hunda mana barumsaan deema yookaan masjiidan deema yookaan charchiin deema jedha. Yookaan immoo isheen yeroo hunda mana barumsaa ni deemti jechuudha. Go kun ni deemti jechuudha. Goziin kunis waa deemsa dubbataa jira jechuudha. Inni biraan ammoo I'm going to yookaan I'm going home. I'm going home. She is going home. Isheen mana deemaa jirti. Amma jechuudha waan amma ta'aa jiru kana jechuudha. Aሁን እየሆነ ያለው ነገር ማለት ነው። ሶ ያ እኔ ትምህርት ቤት ሁሌም ትምህርት ቤት ሄዳለሁ፣ እሷም ሁሌ ወደ ትምህርት ቤት ትሄዳለች ነው አይደል? ይሄኛው ደግሞ አሁን እየሆነ ያለው አሁን ባለውበት አሁን በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ይሄ I'm going home እኔ ወደ ቤት እየሄድኩኝ ነው አሁን ማለት ነው። እሱ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ይባላል። እና ደግሞ ምንድነው ይሄ ጎዝ ብለናል፣ ጎ ብለናል። went ደግሞ ስላለፈ ነገር ማለት ነው። ዋንተ ዋንደር ቤት she went to or she went ጅማ she went ጅማ here she has gone ጅማ or she has gone አዲስ አበባ she has gone ኒውዮርክ ይችላልኛ ደምቴ ካቴ ይችላል ደምቴ ይችላል የኛ አማወርት አባታ ይችላል አንድ ድርጊት ሳይከሰት በፊት ሌላ ድርጊት ቀድሞ ሲያልቅ ምን እንላለን present perfect ይባላል። ይሄም ነው እኔ ከምራን አሞ will go ነው። ይሄ ደግሞ ፊውቸር ላይ ነው የሚሰራው። ኦኬ እና እኔ ከምራን አሞ ማኒ adjective ይላችሁ adjective ረቴ ibsa maqaa jechuudha akkaataa maqaan waan tokko itti ta'e jechuudha maalummaa isaa kalarii isaa kan itti ibsu jechuudha. For example, she is beautiful. She is beautiful. Isheen bareedduudha akka jechuudha. She is tall and he is tall. Isa kan adda baafannaa jechuudha. Inni biraan adverb jechuudha. Silamaa jennee verbiin maqibsa jennee verbiin gocha ibsa yookaan immoo dirgiitii ibsa jennee rama. Ihe ደግሞ የድርጊትን ገላጭ ነው። እንዴት xumurri tokko yookaan immoo verbiin tokko akkamitti akka ta'e kan agarsiisudha jechuudha. So in Nimumarti Margona, for example, she goes to school so slowly or quickly. She runs to class quickly, slowly. She goes to school. She always she come late school every day. Late. Can you look? Yeah, adverb actually. Inni kamran ammo mal sati. Kan afrafin itu jangan ada afin dimana noun verb adverb adjective isangkan ini praksi guna itu ini kan gambar erga berarti isangun baru kumani dan detili afani baresu dudbisu agefachu isangkan berarti nugar gara ya cuy isangkan berarti cuma jadi cuma nugar baksan juga cuy karena kan dia sama inota conjunction yang menjadi welcome conjunction itu nih and the right orang kana or but however nevertheless so therefore kan jennu wala itu wal qabsisata fi yokan kana male hataw male taus wal magalat isa jennu kana itu preposition ደግሞ gara for example ስለማ ጀነ I'm going to church ነምዲ ፈከኛ to ሲጀቱ ጎን to yeah in over under behind ሲያም after before ከጀማን kana ጋር በረ ቀላልመቲ ንፍቱ ደንዳ ጀቹ so ላላጋማ ኢሳንገራሙተ for example maqaa waan jiru keessa maqaa namootaa ta'u maqaa maaliyaa ta'u maqaa beenuun tarreeffannaa kana booda kan tarreeffannu maali verbii ammaa kana verbii fakkeenyaaf play kan jennu play jechuun በአማርኛ መጫወት ከሆነ መሆኑን ካወቅን እንደውም ደግሞ play ተጫውቷል ወይ ተጫውታለች ወይ ደግሞ ተጫውተናል ወይ ደግሞ ለመጫወት ዝግጁ ወይ እየተጫወትን ነው ካለን እሱን ከገባን ሌላውና ምንድነው ሌሎችም እየጨማመሩ መሄድ ማለት ነው። እየጨማመረን ስንሄድ ደግሞ ያ የቮካብለሪ ስኪላችን ዴቨሎፕ እያደረግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚች ጋር play verb 1 ነው። ይሄ ጀነራል ነው። play ወይ plays ጀነራል verb 1 ነው። በተደጋጋሚ የምንሰራቸው ነገሮች ከሆነ ወይ es ወይ es እንጨምራለን third person singular ላይ ማለት ነው። ከዛ v2 ላይ ደግሞ እዛች ጋር ምን ይላል played ነው። ያ ደግሞ አልፏል ተጫውቷል ወይ ተጫውቻለሁ ወይ ተጫውታለች እንደማለት ነው። ያ playedም እሱም verb 3 ነው ማለት ነው። እና ይሄ ከገባን ለምሳሌ ከሳብጀክት አይ ይሄ ናውን ነው አይ አይደለ እኔ ኳስ እጫወታለሁ እኔ ሁሌ ኳስ እጫወታለሁ ማለት ነው። አይ እሱ ገብቶናል። play then football every morning ወይ ደግሞ every monday or ደግሞ every saturday እንደዚህ
ይሄ አስራቲ ሰልበነራ verb one waan ta'eef I play football every day yeroo hunda kubbaa miilaa nan taphadha jechuudha. Egaa isa kana erga barreessuu dandeenye kana booda immoo maal goona dubbisuu irratti jechuudha. Isuma kana jechoota garaagaraatiin fakkeenyaaf asirratti goon kun maal jenne wanti itti jijjiirama gooti itti jijjiirama gooni itti jijjiirama akkasuma wiilii dabalatee wiil goo ta'uu danda'a waan ta'eef has been going, had been going, will be going ta'uu danda'a. Maqaa biraa yookaan immoo verboota biraatiin have gan, has gan, had gan ta'uu danda'a. Isa kana dubbisa keessatti hiika isaa beekuudha jechuudha. Inni kan biraan ammoo warreen kan keessaa gaafa noun ilaalleerraa adjectiveidha verb ilaalleerraa zan adjective ilaalleerraa inni adverbiin akkamitti akka ta'u ilaalleerraa so party 2 saamuu erga barree akkamitti listening keessatti dhaggeeffachuu dandeenya. Akkasuma dubbachuu keessatti akkamitti adda baasnu isa jedhuuf immoo viidiyoo paartii 2 nu jedha waan ta'eef akkamiin ofii keessanii of dandeessanii ingiliffa practice kan gootan immoo liinkii isaa descriptionii kan jala isinii kaa'eera achi jala galtanii irraa dubbisuu dandeessu irraa fayyadamuu dandeessu yaada qabdan astaayit ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ትንሽ ደግሞ ዛሬ ይሄ ቪዲዮ በአማርኛ እስካሁን ሰርቼ አላውቅም። አሁን ትንሽ አማርኛም ገና ዴቨሎፕ አልሆነምና ያ እሱ እንሰራበታለን። በዛ እንትን ያልገባችሁ ነገር ወይም ግራም ያጋባ ነገር ከተናገርኩኝ ይቅርታ እላችኋለሁ። ለቤቱ አዲስ ከሆናችሁ በሰብስክሪፕሽን ጀምሮ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። እንደውም ላይክ እና ለጓደኛችሁ ደግሞ ሼር አድርጉ። ሼር ይጎዳ ሰብስክራይብ ይጎዳ ቪዲዮ kana sichitti afaan lamaan hojjechuu murteeffadheera. Afaan Amaariffaa gana ammaaf ammallee agasmaras miti waan ta'eef warri afaan Amaariffaa xiqqoo giraasin intiraa ta'e ifamana godhaa isiniin jedha. Viidiyoo kana namaaf ergaa isiniin jedha. Paartii 2 irratti akkamiin of dandeessanii akka gootan immoo isuma kana irratti deebi'ee hojjedha waan ta'eef iskaza bye bye ወዳችኋለሁ. Love you so much.